san odoo hin fudhatin irraa fagaachuun kan kee boruuf si tajaajilaa jechuudha. Kanaaf ati nama sobaa ofis ni sobaa namas ni sobaa himaa jara kabajaa biyya feete jiraattu iddoo feete jiraattu rileeshinii faamilii isaanii yookiin immoo walitti dhufeenya maatii isaanii waliin qabaatan irraa siif gaarii yaaduu sitti naafuu dhiisuu yookiin mana hojii keessa seenanii kan hojjetanii hojjetaa jira jechuudha namni asirraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atangar desun namo asu yookiin immoo nama kijiburraa fagaachuu yaala. Namni kijibu guruu hin gahu wanti inni hojjetus hin bareedu yoomiyyuu immoo hin milkaa'u. Garuu immoo yoo isoo rileeshinii qabaatti guyyaa tokko atis amala san fudhachuun hin oolu. Gabaabumatti haala isaa amala isaa eeguu bartee garuu eeguu irraa fagaatte amala san odoo hin fudhatin irraa fagaachuun kan kee boruuf si tajaajilaa jechuudha. Kanaaf ati nama soborraa addumatti ta'iti namuma dhugaa dubbatu yoo argatte nama akkasii hojii jiraadhu yoo hin jiraanne immoo dhiisii kophaa kee jiraadhu. Namni sobuu ofiifis jiraachuu hin danda'u namas jiraachisuu hin danda'u. Jireenyi inni jiraatus jireenya sobaa jireenya gammachuu hin qabne jireenya ofitti amanamummaa hin qabne jireenya hojjetee ittiin jijjiiramuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif yoo jette ni sobaa ofis ni sobaa namas ni sobaa jireenya ofii kan fuulduraa yookiin immoo kan isaafutti argamu kan baroota itti aanu jiraatuu danda'u sanis sobaan jiraataa jechuudha. Garuu immoo guyyaa tokko dhugaan kun galuuf ni danda'a yoo dandeesse gorsi. Gaafa dhugaan kun galeef garuu ofitti gaabbee maal qaba osoo yeroo san sobuu baadhee osoo gochuu baadhee jedhee harka ofii nyaatuun isaa hin oolu. Kanaaf ata gadaddeete nam soburraa fagaachuu yaala. Amala san irraa fagaadhu. Amala fafeedha waan ta'eef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaan gaariin fakkeenya ilmaan isaatii yoo jedhamu sobaa miti dhugaadha. Maaliif jennaan yoo abbaan ilmaan isaatiif waan gaarii agarsiise waan gaarii fuulduratti hojjete waan gaarii wajji haasa'e waan gaarii wajji haasa'e akkuma agartan kana ilmaan isaa gammachuudhaan bashannanaan kabaja abbaa maatii barataa guddatanii jechuudha. Akkasumas wantoota seenaalee daddarban itti himaa jara kabajaa biyya feete jiraattu iddoo feete jiraattu rileeshinii faamilii isaanii yookiin immoo walitti dhufeenya maatii isaanii waliin qabaatan daranuu cimaa aadaa saba ofii afaan ofii kabajaa fi wantoota kamiinuu barataa deemanii jechuudha. Kanaaf ilmaan keessaniif gaarii taatanii waan kamiinuu yoo hojjettan iftoominaan itti himtanii haasaa wal jijjiirtanii xiqqoodha osoo hin jedhin yoo agarsiistan akkuma amma asirra argaa jirtan kana ilmaan keessan gammachuudhaan jaalalaan kabajaan isin waliin jiraatanii jechuudha. Kanaaf ofii maxxansuu yaalaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalama sadii isiniif hima. Innis maal yoo jettan hiriyaan ni qabna eegal mana maataanii hiriyaan nu qabaannu kun tokko kan gaarii nuuf yaadu tokko kan daba nuuf yaadu tokko kan nuuf gammadu tokko kan nutti inaafu tokko immoo giddu galeessa kan ta'e jechuudha. Garuu immoo namoota kanneen hundayyuu nuti ija tokkoon ilaallee qalbii tokkoon ilaallee daba yoo itti yaaduu baanne akka isaan inaafan yookiin immoo nuuf gaddan yookiin immoo nuuf gammadan yookiin immoo daba nutti yaadan sana hundayyuu akkuma tokko akkuma nama hin beekne taanee bira yoo dabrine ofii kennaaf keerii yaadne wanti hojjennu sunis keerii ta'ee waan qabnu irraa jaraaf sheer goone waan hin qabne immoo hin qabnu jennee haqa jirtu itti himne hunda isaaniitu namoota gosoota adda addaa ta'an kana hundayyuu haal tokkoon eeguu ilaalle jarri kun ufumaan badii ofiis hammeenya ofiis inaaffaa ofiis waan hundayyuu waan duraan sirratti hamtuu yaadan hundaa dhiisanii jechuudha. Maaliif yoo jette akkaataa ati nama san ofitti harkistuuni jechuudha inni jalqabaa. Namni sun yogguu ati tola ooltee haala gaariidhaan namoota hundayyuu ija tokkoon ilaaltee amala gaariidhaan simattee tola ooltummaa kan kee heddummeessiteef amala ofii badaa san irraa siif gaarii yaaduu sitti naafuu dhiisuu siif guddina hawwuu siif jaalala qabaatu jechuudha. Kanaaf namni yoo badaa sitti fedheyyuu hanga fedheyyuu badaa sitti yaade ati hanga dandeettuun gaariitti yaadii tola oolii fi keerii dalagii keerii hojjetadhu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلي ونكو يروتو كتو كونتي بيتاني إلال جاكمي كمنا ديري وان شمران دلا يدوان إندالا نفي شمران كسوما وانتا ديري دلا قوان إندالا ننوتي فكات إلال جي سنغرو هدو دو غنغورا ديري سوان شمران دلا دو كامينو دلا غوني دندا شمران سوان إيري دلا دو كامينو دلا غوني دندا نيجي جو عداف سفو أمنتو في إغتا وان كامينو دلا غان كبجا دجالا وان فيانا ماكن وان تيك دلا غوني دندينا كنا مصر أغرتان وانتي كونسلا وان شمران dalaguu danda'anidha. Akkasuma immoo kushiinaa keessa seenanii yookiin mana hojii keessa seenanii kan hojjetanii hojjetaa jira jechuudha namni asirraa agartan kun. Kanaafuu wanta shamarri dalagdu tokko dhiirri dalaguu hin danda'u, wanta dhiirri dalaguu danda'u tokko immoo shamarri dalaguu hin dandeessu ilaalcha jedhu sammuu keenya keessaa haidhee nulachuu walii kennaa kan kun hojjetu kunis hojjechuu akka danda'u beekuu qabna. Keessatti yogguu bultii ijaarrannee bultii qabaanne ta'e nulachuu gama dandeenyu wal gargaarree walii wajjin wal cinaa eeguu dhaabbanni daran bultiin teenya bareedduu fi miidhagduu wal kabajaa jaalala walii qabduu fi waan kamiin irratti wal cinaa kan dhaabbattu taate jechuudha. Kanaaf nulachiinu kan isin hojjettu ani hojjedhu kan inni hojjetu ani hojjedhu jechi jedhamu sun sirrii akka hin taane isiniif hin barbaadeeti. Kanaaf akkana wal gargaaraa isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.